an waan dubbadhu haqa nama hamachuu maaltu fide wanni kun miidiyaadha sigalee miti maaltu fide nama hamachuuf wanni maaltu maaltu fide eshi waa'ee gama gartee bultii waa'ee gama fuudhaaf heerumaatu yoo kadeemnu taate obboleessi keenya angaafiin gaafadhe nasihaa nuti obboleettii qabna haadha manaa jira waa meeqa jira dubartiin tokko umrii meeqatti heerumuu qabdi yoo umriin jiraa 30 ga'e akkam ta'an jennaan jecha fuudhatti nama kakaasu yookaan heerumatti nama kakaasu dubbate kun nasihaadha nasihaa jechuun heerumatti nama kakaasu fuudhatti nama kakaasu chigirello sigaleemti amma hirreedduu nama waan kanan tuulaaran tokkoffaa amma nuti sifaa ilaalchiseeti jecha kana kan jedhatti fakkaata ustaas afin hin beekne malee kallatti sirratti xiyyeeffannoo godhanii fakkaata wanni kun nasihaadha wanni kun waan gaariidha wanni kun mana mufachiisa mana maarsa kana lamma wal qabinaa deebisi لا لا أم تكفى أستاذ أنا ما بكا أستاذ زمزاني وبلسيت أي كاميرا يلا بديه الفات بيقول تكيف أي جد سوني تكونا ما نجتون قدونا ما كابو ربنا ما نجتون أما لبان كابو يتي ورموني ساعة كانت نما كم تكاوي تونا يلا توري نم نسونن تدبي دعاتي كده صدق ده وسوء في يو جتو دندتني وسوء في يو دبتو دندتنو ساعة سنتي dubartoota umriin isaanii 25 ol ta'an warra mana haadha abbaa jiran yaada akkamii irra kennataa akka waan paarlamaa keessa jirtaniititti akkas jettaniitiin deemee kun illee maal jedhee simbirti baduu simbirti maaliidha simbirti farraa maanneen ooltu mucaan farraa sanuudha ajjeese oromoon jettesanii kun illee dhufee dubartiin waggaa 25 olii mana haadha abbaa jirtu janaa isa du'ee mana jiruun garaagarummaan qabdu. akkamitti akkas nuun jedhama an hadda sa'aatii ammaa kana sa'aatii isin nalaaltan kanatti sa'aatii isin jaartii arrii buleeti haati faata jettanii nalaaltan kanatti abbaan kiyya mucayyooti yanaan jedha haati tiyya mucayyooti yanaan jetti isin galee mucayyooti yanaan jedhan takka abbaa kenna biratti heeruu istaaftaa godha ana bira na fakkaate eshi gatii kana ta'ee fi abbaan kenna haati kenna takka iyyuu janaa isa du'ee mana jiru nuun hin jenne. Sheekonni kuni keessattuu warri sheekota warri du'aayii godhan ustaazota ta'anii sheekotan ta'anii darasaa warrummaan du'aayii godhan warrummaan dawaa godhan kun gaafa dawaa godhanii caammaa bakka sibiila qaran qabne kanaan madooshaa guddaa. Eshi. Madooshaa guddaa kanaan mataa keessa nu tuman. Nuti hadda warri yoo hireen teenne illee nu godhuu dhabdee hireen teenne illee nu taasisuu dhagaa saniiti eegala dhagaa hireen teenne illee nu godhuu dhabdee nagdanii hireen teenne illee nu godhuu dhabdee mana keessa nu hiitee mana keessatti nu qabdee abbaa haadha kenna bira nu hambifte masgiida ijaaruuf irratti sadarkaa takkaffaa irratti argamna ustaaza dhaabuu irratti sadarkaa takkaffaa irratti argamna darasaa waa godhuu irratti sadarkaa takkaffaa quraana bituu irratti sadarkaa takkaffaa irratti argamna waa hunda irratti jechuudha. keessattuu warri biyyaa facaanee biyya ambaa irra jirru kun amma sin dengada tasfiraa dengada gootan san irratti dubartiin biyyatti abbaa manaa waliin jirtu gaafa biyyaa baatee ruuzii quufte abbaa manaa gantii abbaa manaa kana jechuun xurii qaamaati abbaa manaa kana jechuun uffata garaa jalaati sababa maaliitiin abbaa manaa kun ganama abbaan manaa saanduqa reeffaa ta'ee kamachi taa'ee na eegu yoo taate 99 illee achuma jira 200 illee achuma jira 2,000 takka illee achuma jira kana achiin jijjiiramne yoo taate Hai, yookaan nama ta'ee baduudha, yookaan nama ta'ee jijjiiramuudha, yookaan ammoo wanna ta'eetiin xaa'oo ta'uudha jechuudha. Dikee ta'ee xaa'oo ta'uudha. Lamaan keessa takka dhabuun maalinni yeroo ammaa kana argutti jirtan. Dhibba keessa paarsentii 90 dubartiitu dhiira horataa jira malee dhiirri dubartii horataa hin jiru. Dubartiitu dhiira horataa jira. Yaa dubartii dhiira horataa jira. amma akka reediyooti dhaggeeffataa barakallahu fiiki waan gaafate gaafatuuti ani sibiilaa siin kenna eesh dubartii dhiira horataa jira yoo laaltan biyyummaa Dubaay jirtan tan darratti yoo argitanii jettan kan manjafiqaati itti baasu isiidha kan biyyarraa fidu isiidha kan lasanii itti baasu isiidha kan maal godhu isii ID isaa irraa sirreessu isiidha inni achi booda ka'ee maal godha manuma kireeffatee manuma taa'uudha asuma abaayaa moolii tana gabbu'eet maasurri matakitti bitatee erfoonii itti galcheetuma erfoonii wannoo kaateetumaanii zannaa abaayaa moolii eenyutu abaayaa moolii inde akkasuma jiraataa jiran
Maaliin jiraataa jirani? Danqa dubartiitiin jiraataa jiran. Nuti wanti dubartiin jechuudha inshaallah anamma milishaa caala wallahi du'a caala dhiira sodaataa jira akka kiyyatti akka sa'aatii amma jiru kanatti jechuudha. Dhiira sodaataa jira. Sababni dhiira sodaataa jiru maali? Kan dhufe hundi onnee tennati maatimii godheetti taphatee deema. Bar bultii kanaaf jecha dhiira kanaa waliin haasayanii sagaleen isaanii badaa waraabamee gallakkifama viidiyoon isaanii badaa waraabamee gallakkifama birriin irraa nyaatamti dubartoota dhibba keessaa parsantii 90 asirraa booyan tan argitan warra dhiirri nuti dabe cubbuu kenna jalaayyuu hin baatan already cubbuma kenna jalaayyuu maasatuma kenna jalaayyuu hin baatan warri dhiiraa amma xumuri gaawaa khutbaa dhagaye haadha faatee ilaal dhagaye khutbaa jumaatii miti daqiiqaa 8 guutuu asofteeti carraa walii kennaa dubbat gaafa dawaa gootan ustaazonni keenya darasoonni keenya barsiistonni keenya gaafa waa jettan keessan nu laalladha dulloota warra manatti hafe warra maalii tokkoffaa hireedha wanni hundi keerihi sharrihi waqadar allahi min ta'ala jedhaatiini لا إله إلا الله نبي محمد رسول الله الله سبحان الله لا إله إلا الله آمين يا الله يا ربي آمين يا دفعت أتنا قاعدة كوفي سلام عليكم دعاء رجل تانا من جد أجرا asitti ammoo dulloota manatti hafan jedha arraba gugurdaa kana nu raggatu maaliif barbaachise እሺ አማ ጋር ወላ ለገፈኑ እሺ ወላ ለገፍ አማ ጨራና ከን ደቂቃ ሰዲ ቆፈን ዱበዳ ደቂቃ ሰዲ ቆፈ ስሪ ታብታብ ወራ ቆፍ ዱበዳ እንደነታ አምዛ እንደነታ ደቂቃ ሰዲ ቶክ ደቂቃ ለም ቶክ ቶኮ ጋ ዲሪ ቶኮ ቆፈ ዱበታ ደቂቃን ቶኮ ሲጋ ደቂቃ 57 ቶክ ኮንቲኒው خلاص سجمر بسم الله الرحمن الرحيم يريها لچا ቆፈ ጉቴ ጀናን አማ ዱበርቲን ለለፈተፍተ ይሪ አከበር በሬ ተከቃሪያት ዱቢንሳ ጀኪሳ ጎቺሳ ነመጉቡ ቀባ maal jechuun barbaade waa'ee fuudharratti wal kakaasuu fi heerumarratti wal kakaasuu kun waan barbaachisaadha. Wanni ilmi namaa asirraa gama Kaayirootiin gama gartee Liibiyaa fi barahaa Suudaaniitiin Kaayiroo deemuuf bultii gaarii ijaarrachuuf kan asii gama Yamanii fi gama Suudii kanaan Giizaan kutee Suudii seenuuf bultii gaarii ijaarrachuuf wanni ilmoon lamaa laffa'uuf sadarkaa tokkoffaarratti jaartii gaarii gochuu fi jaarsa gaariitti heerumuuf. Dubartiin tokko rabbii waa isii kennee abbaa manaatti manjaabe qaadii itti baaftee mana itti jaartee surree itti jijjiirtee hojjette manam chiggiree loom wanni kun kan isiiti dhiirri uffata dubartiiti dubartiin uffata dhiiraati kana rabbii dubbate quraana keessatti kun nama gubu kan nama gubu dhiira taa'eetuma shamarrarraa nyaatee ka'ee fidi jedhu kan hin tattaafanne kana kan nama arsuu qabu haadha faata sigadee ammoo shamarran gartee hiriin irkaa jallate tokkoffaa jaratu ofirraa jallisan akkam godhanii osoo dubartiin tokko sattarattee waan gaarii dubbattee naamusaan deemte dhiirri dubartii hayaa fi kabajaa qabdu barbaada araat naqib sigalee miti dubartii fakkeenyaaf akka dhiiraatti haasoftu sagalee ol fuutu sigalee miti hin ajjaban ofin eegne dhiirri wanneen jedhu lagizeenumaaf wajjin fiigee wajjin taphatee geemitti ergatee wajjin fataa jedha malee namni waan akkanaa bultii hin barbaadu amma anneen gareetti mee jira haadha faate tokko faatamma liqaman barii dubartiiti si amma federaala keessaa yookaan gartee የመከላከያ ሚኒስቴር jara akkasiifaa si ta'asiif siin jedhee jira maaliif ati yeroo baay'ee xuuncaa nama agarsiifta waan ta'eef amma kan akka abbaatamaan kana yoo heerumte guyyaa lamatti lafa bu'an isaan digalee namni kun astagfirullah allahumma sirna taqsatin kanaaf karaa gabaabaa anamma daqiiqaa sa'a lama dura dubbadheen ture maaliin dubbadhe waa'ee wal fuudhaa irratti kufuu waan jedhamu jira. Kufuu jechuun nama wal fakkaatu jechuudha. Nama wal fakkaatu jedhamu umriidhaanis, biyyaanis, gandaanis namni magaalaa nama magaalaa fuudhuu qaba. Kabaadiyyaa fuudhuu qaba. Intala biyya Arabaa dhiira biyya Arabaa fuudhuu qaba. Intala Itoophiyaa dhiira Itoophiyaa fuudhuu qaba. Wal keessoo laaqamu ta'e, wal keessoo makamu ta'e waliin galamu wanni kun. Amma baanta maa Dubaay irraa yoo jaallatanii fuudhan sigalee isiin kun maafi mushkilaa sigalee jiibii ruuxii kana beektisi. Abbaan tamaam farda yaabbatanii awwaara dhukkee keessa fiigan jiruu baadiyyaa jiraatu isaan jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoo fudhan jechuudha. Wanni abbaa tamaamii ta'u kanuma akka isaanii gartee baadiyyaa keessa dhalattee afaan isaanii beektu harakaat isaanii beektu nama akkasiitu abbaa tamaamii ta'a yoo bultiin gara dhaabbatu ta'e. Abbaan tamaamma kootii kana kaatanii boottii kaatanii ijoollee magaalaa keessa jirtu kan miillisii akka gartee akka quba harka isaaniitti bareeddu kana yoo fuudhanii ijoolleen magaalaa tokkoffaa qeensa miira nama laalti. Dhaabbii nama ilaalti, surree isaanii ilaalti, caammaa isaanii ilaalti, murannaa rifeensa isaanii ilaalti. Kun ammoo bultii dhiiga bultii balleessa kun jechuudha. Namni waa hunda keessatti wal qixa ta'uun gaariidha walaffaa. Sigalee miti dheeraa nama gabaabaa fuuchuu hin qabu.
Tigale gabaabduun dheeraa teermuun qabdu. Wanni hundiyoo wal cinaa dhufe wal biraa yoo bareede tola wanni kun. Gama shamaraatti deebi'u. Shamarri kan umriin isii waggaa 25 ol jiru yookaan 30 ol jiru hamilee cabsuun gaarii miti dhowwaadha kun. Aybii dhallee kun akkanallee namaan hin jedhamu. Ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam ofii isaaniitiin umriin isaanii waggaa 25 ta'e Khadiijaan haati keenya cabse. Aandele cabse. Ay tau bakka nu galeera dhiis. Qoya dubbii bayan dhoggani gala dhoggani abbata Maamad qoya. Eeywa. Amma dubartii xiqqoo umriin ol deemee jiru dhugaa dubbatuudhaa fi tokkoffaa isii ofitti balleesse. Akkamitti jedhe? Amma haadha faatee isa rabbi si beeku kunoo nama 700 fi 70 bira jira. Dhiira meeqatu bultii si gaafannaa deddeemeeti? Isa rabbi si beeku rabbi sodaadhu natti. Namni gaafate hin jiru. Callisi bu'aati. Callisi baata mamatti. Callisi. Callisi. Haadha faatee isa rabbi si beeku dhiira meeqa si gaafatu bultiidhaaf? Ana qofa gaafate. ربي على كم تانا جلني أخي لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم نادي أنا جالسة وكيانا نجت نادي كوي هارفات أصون كجمل أم أفيك تهريك بلسته كاتك مكان إيران بلسنا هارفات إس ربي سبيه كل إيران ميك أسيقابة تنجونا الربيان سأتي وقادي دمي جاي دمي تربان تاتا إيران ميك أسيقابة تقول ترى إيران شان تون أستاذ بار سنيمي تبار وني Badhiirri shan nagaafachuu danda'a. Kudhan nagaafachuu danda'a. Kana gaafatu sun kan dalaganne yoo ta'e, kama dubartiin mana keessa horattu yoo ta'e, kana gaafatu suni ka gaasa makiinaa guuttachuu hin dandeenye, ka kiraan manaa kan falachuu hin dandeenye yoo ta'e, ambaru ilmoo dhalee ilmoon tiya responsibilitii isaa jala jirti. Rakkachummaan na barbaachisa. Asirratti deebisaa qaba. Deebisaa qaba. Asirratti deebisaa qaba. Haadha faate deebisaa sifa kennu gaa siifa deebisuun ilaal rabbiin nama sadiif waadaa galee jira sadi keessaa tokko nama rabbii jecha haraama irraa of qabuuf nikaadhaan dubartii tokko fuudhe anatu razzaqaa jedhe yoo fakkeenyaaf dhiiran